Okay, welcome akkam jirtu hordoftoota YouTube Gaaddisa Barnootaa fayyaa keessanii nagaa qabdu jechuun barbaada. Irraa qabadhee kan inni isiniif dhufee Civics Freshman Course jechuudha. Barattoota Freshman Course Civics jechuudha chapter 3 gubbaan hin darbe maaliif yoo jettan chapteriin main final irratti amma fakkeenyaaf chapteriin tokkoffaa fi lammaffaan partii miidiiti ammoo final more chapter 4 qabata and also chapter 5 jechuudha kan inni dabalatu. Chapter 3 gaafii tokko kas yoo keessa ba'e malee gaafii baay'ee achi keessa ba'uun jiru jechuudha. Kanaaf bakka fokusii guddoo qabdu irraa yoon isin kaase baay'ee isin fayyaduu danda'a kan jiru irraa ka'eetiin chapterii afuraffarraa ka'ee isiniif hin eegala. Kanaaf waliin haa eegallu tiitoriyaal jedhee jechuudha kuni. Dhuma irratti yoo barbaaddan chapterii kana erga kabar goone booda achi keessaa cuunfee qophatti qormaata bareedaa keessaa isinii baasee dhuma irratti isiniif niin hojjedha. Obsaan nama faana bu'aa jechuun barbaada. Viidiyoo koo laayik gochuun naaf eegala. Hadaraa na faana jiraadha jechuun barbaada. Kunoo chapter 4 wantoota gurguddoo meeqa qabaa? 3 qabaa jechuudha. Asitti wantoota gurguddoo 3 kana sirriitti diiteelii tiyoorii tokkoon tokko isaanii wajjin adda baafachuudha jechuudha. Inni tokkoffaan isteetiin maali qajaa'uudha? Gabarnimantiidha lammaffaan, sadaffaan immoo citizenshipidha jechuudha. Especially gaafileen more eessaa ban jechuudha citizenship tanarraa baati jechuudha. Bifa keezii hundaan citizenship tanarraa waan baatuuf amma maal godhuun qaba konseptii jechoota kanaa fi konseptiilee isaanii tiyoorii isaanii haga tokko isiniif nan hima. Amma immoo dabalataan immoo dhumarratti yoo isin fedhii qabaatan taate qormaata bifa keezii hammachiisee jechuudha. Dhumarratti qormaata keessaa baasee chapterii kanaaf jechuudha guutuu isiniif hojjedha. Na faana bu'aa jechuun barbaada. Chapter 4 keessatti wantoonni gurguddoon ijoon jiran isteetiin maali? Tiyooriin isteetii kam jaa? Gabarnimentiin maali? Tiyooriin gabarnimentii maali? Citizenshipii maali? Tiyooriin citizenshipidha akkamitti ibsita? Kan jettu jechuudha. Bakka kanatti kan jiru isaan lamaan kan adda baafatudha jechuudha. Isteetiin maali? Gabarnimentiin maali kan jedhu compare and contrast godhaate kan nuti ilaallu. Kanaaf na faana bu'aa jechuun barbaada. Keessaa cuunfeetiin muraasa jechuudha qabxiilee ijootaan keessaa cuunfeetiin ammaaliin isinii himuu barbaada. Konseptuma qofa hanga tokko tachi isinii yoon godhe yeroo dubbiftan moor isinii galuu danda'a waan hin jaadeef gaggabaabseetiin isinii ibsa. Na faana bu'aadha. Asitti kan hin eegaluun jechuudha. Chapteriin kun objektiiviin isaa tokko maali? State is a permanent political organization that holds a supreme authority over the what specific geographical area and it is the highest level of human collective organization. State jechuun maali? Dhaabbata siyaasaa kan yeroodhaan hin jijjiiramnee fi dhaabbata ta'ee bara baraan kan jiraatu jechuudha. Innis kan inni keessaa qabu supreme authority yookaan aangoo olaanaa kan qabatuu fi akkasumas maal kan qabudha? Highest organization yookaan organizationiiwwan sadarkaa isaanii olaanoo ta'an hedduu irraa kan ijaaramedha. Yeah. It is important to distinguish the state from government. As keessatti wantoonni barbaachisoo ta'an state government irraa adda wanti isa godhu maali? State is what? A permanent structure which is house. When government is what? The group of people who temporarily manage the structure. Amma yaadni isaa maali jechuudha? State jechuun fakkeenya yoon isin kaase state jechuun mana jechuudha. Mana guddaa tokko jechuudha. Fakkeenyaaf manni maatiin miseensonni maatii keessa jiraatu tokko manni guddaan kun maali? It is what? Permanentidha jechuudha. Dhaabbataadha. Maatiiwwan ammoo keessoo isaanii kanatti fakkeenyaaf abbaa mana sanii kan ta'e jechuudha. Akka hoogganaa tokkotti ammoo kaan ammoo akka hojjettoota caasaa mootummaa tokkotti jala isaaniitti kan gurmaa'an jiranii jechuudha. Akkasumatti haati manaa akkasumatti akkas jechuudha. Fakkeenyaaf miseensonni maatii isaan keessa jiraatan san gabarnimentii kan jedhaman yoo ta'an manni guddaan dhaabbata kun maal jedhama? State jedhama. For example as I think akkas jechuudha. Yaanni siit akkas jechuudha. State jechuun waan hin jijjiiramne jechuudha. Yoon ammoo karaa biraatiin biyya irratti isinii fudde fakkeenyaaf biyyi maqaan fakkeenyaaf yoo biyya Itoophiyaa tana fudhatte biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun stateedha jechuudha. Gabarnimentii miti jechuudha. Gabarnimentii jechuun bulchiinsa jechuudha. Kan yeroodhaan jijjiiramu jechuudha. Sababa filannootiin bara baraan yookaan waggaa 5 kan jijjiiramu kun amma maal jedhama? Gabarnimentii jedhama jechuudha kun. Manni abbootii murtii pirezidaantii maalii kan nuti jennu kun warreen bulchiinsa olaanaa maarroo ministeera dhimma alaa maalii kan jennu kun kan yeroodhaan jijjiiraman kun warreen maal jedhaman jechuudha? Gabarnimentii jedhaman. Ammoo biyyi Itoophiyaa state jedhamtu maali? Temporary miti jechuudha. Constantly yookaan permanently kan bara baraan jiraattu jechuudha.
keessatti bulchiinsi jijjiiramus isheen maal taati ni turti jechuudha. Isheen bara baraan kan jiraattu jechuudha fakkeenyaaf. Kana garaagarummaan isaanii akkasii haa deemnu gara fuulduratti. Okay, haa deemnu the main characters or attributes isaanii. Fakkeenyaaf isteetiin tokko isteetiidha jedhamuudhaaf kaaraakterii ijoo isaan isteet jechisiisuutu jira jechuudha. Ulaagaa isaan guutuu qabantu jira jechuudha. Ulaagaan isaan guutan san kan fakkaatan adda baafnee waliin ilaalla. For a political entity or legal to be called state. Legally yookaan biyyi tokko seeraan jechuudha. State jedhamuudhaaf wantoonni inni guutuu qabu kaaraakteriiwwan gurguddoo shanan asii gaditti jiran kana qabaachuu qaba jechuudha. If anyone is missing, it is the status usually questioned. Gaafii keessa galaa jechuudha. Statein yookaan sadarkaan statein sanitti state jedhamu san gaafii keessa gala. Yoo isaan kana keessaa tokko irratan jechuudha. Kun maal jechuudha? Shanan kun must be maal tokko jechuudha? Fulfill ta'uu qaba jechuudha. Biyyi tokko stateidha jedhamtee waamamuudhaaf jechuudha. Shanan kun maal akka ta'an tokko tokkoon ilaalla. Kan jalqaba irratti ilaallu permanent population qabaachuu qaba jechuudha. State ta'uudhaaf permanent population jechuun uummata fakkeenyaaf yeroodhaaf bakka tokko jiraatu qofa osoo hin taane uummata yeroo dheeraadhaaf bakka san qabatee daangaa murtaa'aa san keessa qabatee bara dheeraadhaaf jiraatu qabaachuu qaba. Ulaagaa isteetiin ittiin guutamu keessaa tokko permanentii yookaan uummata bara baraan jiraatu qabaachuu qabdi kan jedhudha. Kunis maali? State is the human institution. Ijaaramsi fakkeenyaaf isteetiitu maalirraa hundaa'e jechuudha. Human irraa dhufe jechuudha. Yookaan walitti dhufeenya uummataa yookaan waliin jireenya uummataa kanarraa isteetiin ijaarame. Kana jechuun maal jechuudha? Uummanni kun yookaan piipiliin kun maal jechuudha? Bu'uura isteetiiti jechuudha. Isteetii ijaaruudhaaf bu'uura jechuudha. It is requires the stable community of people who live there indefinitely. Akkana jechuun maal jechuudha? Indefinitely. Yeroo murtaa'aa qofaaf hin taane jechuudha. Kunis kan isaan jiraatan yeroo murtaa'aa hin taaneef jechuudha. Dhalootarraa dhalootatti darbaa jechuudha. Purpose permanent population kanaa maali? Seerri fakkeenyaaf akka biyyatti seerri ni jira. Seerri sun eessatti hanga eessatti hojiirra akka oolu maal godhe jechuudha? Uummata isaa san lakkaawwatee uummanni kiyya uummata hanga kanaa jechuudhaan kan beekamu jechuudha. Uummanni isaa uummata hanga kun uummata kiyyaa yookaan uummata biyya kanaati jedhamee seerri biyya san keessatti bahu hundi isaan san irratti appilaayi kan ta'u jechuudha. Uummata irratti appilaayi ta'uu san qabaachuu qabdi jechuudha. Isteetiin takka isteetiitti jedhamuudhaafi kan biraa fakkeenyaaf kun maali? Laala asitti wanti jiru uummanni san lakkoo isaan miliyoona hangana ta'uu qaba. Dirqama miliyoona hangana ta'uu qaba wanni jedhamu jiru jechuudha. Uummanni san ulaagaan inni guutuu qabu ummatichi kan bara baraan jiraatu tokko qaba jechuudha. Indefinitely survive in that area. San keessa kan indefinitely jiraatu ta'uu qaba. Hanganumaa jechuudha ulaagaan isaa. Garuu uummanni kun miliyoona hangas ta'uu qaba. Miliyoona 7 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 2 ta'uu danda'a rakkoon qabu jechuudha. Baay'een isaanii lakkoo isaan osoo hin taane uummannichi amalli isaanii kan bakka tokko jiraatu ta'uu qaba jechuudha. Population permanent fayyadu jalatti konseptiin isii akkasii. Kan itti aanu immoo defined territory qabaachuu qaba jechuudha. Isteetiin tokko isteetii jedhamuudhaaf ulaagaan inni lammaffaan guutuu qabu maali? Daangaa murtaa'aa ta'e qabaachuu qaba jechuudha. State must be clear and recognizable geographical boundary qabaachuu qaba jechuudha. Daangaa adda bahee jiru tokko kan biyya kanaati jedhamee kan adda bahee seera mootummaa irra jiru akkasumas addunyaa biratti kan beekamu akkasi qabaachuu qabdi jechuudha. Daangaa mataa isii qabaatu qabdi. Komponentoonni achi keessa jiran maalitti including the land within its border. Fakkeenyaaf qabiyyeen territory isaanii maal fa'aadha kan jedhu jechuudha. Qabiyyeen isaanii tokko maali? Lafa. Lafa within its border. Lafaa fi daangaalee isaanii. Internal water bishaan keessoo laggeen garaagaraa ta'uu danda'a, garbaawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf lafa qofa keessaa fudhattee bishaan naannoo isii keessa jiru dhiisuun hin ta'u jechuudha. Bishaanis haa ta'u, garbaas haa ta'u, laggeenis haa ta'u, qaama dachee yookaan biyyeetis haa ta'u, akkasumas air asirratti jechuudha. Air spaces above it jechuun qilleensi fakkeenyaaf qixa fakkeenyaaf daangaa Itoophiyaatti yoo fudhattan qixa daangaan Itoophiyaatti dhaabbatu saniin qixa saniin hanga gubbatti hanga samiitti jechuudha. Qilleensi kun hundi kasiiti jechuudha. Kan akkatti beeytan fakkeenyaaf xiyyaarri tokko fakkeenyaaf oduulee TV yookaan miidiyaa garaagaraatiin darban irratti xiyyaarri tokko daangaa qilleensa daangaa Itoophiyaa keessa akkuma seenee maaroo irratti rukutamee caccabee yeroo jettanii dhageessanii jechuudha. Kun maal ibsaa? Qilleensi hundi qixa sanii maali jechuudha? Daangaa biyyattii saniiti jechuudha. San ta'u kan mul'isu jechuudha qabiyyeen isaa. Kanaaf fakkeenyaaf laandii qofa fudhattee qabattee qaama bishaanii kan biyya biraa ta'uu hin danda'u. Akkasumas qilleensi isee qixa saniitiin gubbaa isaa argamu maali? Kan biyya biraa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kana jechuudha yaadni isiiti. Kana keessaa tokko irrannaan komponentii territorii baawundarii san guutuu dhiisuu danda'u kunis
Purpose isaa maali? To define exactly what? Exactly where it is status law apply. Seerri biyyattiin san baafattu eessarratti hojiirra oola. Hanga bakka kamitti, hanga meetira kamirratti kan jiru sirriitti adda baafachuudhaan territorii murtaa'e qabaachuu qabdiidha isteetiin tokko isteetii jedhamuudhaaf jechuudha. Qabxiin inni biraa immoo baay'ee barbaachisaa ta'e effective government qabaachuu qabdi jechuudha. Government jechuun akka siivikiitti hentiin isaa maal jechuudha? Akka siivikiitti government jechuun bulchiinsa jechuudha. Akkasitti hubadhaa. State jechuun immoo mootummaa jechuudha. Kanaaf effective government yookaan bulchiinsa haqaa, bulchiinsa ulaagaa guutuu tokko qabaachuu qabdi. This is administrative machinery dha. Yes, bulchiinsi sun maali? Meeshaa ittiin biyyattii san maal godhanidha? Administrative godhanichi waan ittiin hoogganan yookaan maashiniidha jechuudha. Governmentiin maashiniidha. Purpose isaa maali? To create laws. Maal fa'aa godhuudha? Seera tumuudha. Akkasumas enforce gochuudha. Hojiirra oolchuu danda'a. Provide social service tajaajiloota hawaasaa garaagaraa kanneen akka nageenyaa, kanneen akka infrastructure tajaajila hawaasummaa garaagaraa fi barnootaa fi kanneen kana fakkaatan maal godhuudha? Waliin ga'uudha yookaan raabsuudha jechuudha. Purpose isaati yookaan kaayyoon effective government yookaan bulchiinsa haqaa sanii jechuudha. Yoo ilaaltan without functioning the government mootummaan kana hojjetu kan hin jiraanne taate biyyi maal taate jechuudha yookaan territorii yookaan daangaan biyyattii sanii maal ta'a? Faalintu anarchiidha. Gara seera maleessummaatti dhufaa jechuudha. Gara biyya biraatiin weeraramutti dhufaa jechuudha. And it is lost its status as functional state. Biyyi san ulaagaa duraan ittiin state ittiin guutte san maal goote jechuudha? Lost taate ni dhabdi jechuudha. Sadarkaa duraan ittiin state taate san dhabaa deemti jechuudha. Yoo maal dhabde? Yoo governmentii effective ta'e kana dhabde jechuudha. Kanaaf ulaagaaleen kun tokkoon isaanii keessaa irratti hin qabu jechuudha. State jedhamuudhaa fi kan biraa qabxiin biraa kanatti aanee jiru immoo biyyi tokko isteetiidha jedhamuudhaaf maal qabaachuu qabdi? Savarjiniitii qabaachuu qabdi. Birmadummaa mataa isii qabaachuu qabdi jechuudha. Birmadummaan karaa lamaan ibsama. Internaalii fi externaalii qabaachuudha. This is the most critical legal characteristics. Kun maali? Amala isa ijoo fi baay'ee barbaachisaa ta'edha. Maal jechuu kana jechuun isteetii jechisiisuudhaaf isa baay'ee barbaachisu jechuudha. Kana jechuun kaaraktariiwwan shanan san keessaa savarjiniitii is the critical legal characteristics. It means the state has a supreme power to make decision. Kun maal ibsa? Fakkeenyaaf savarjiniitii jechuun maal jechuudha? Biyyi takka supreme power qabaachuusi yookaan aangoo olaanaa qabaachuusi maal irratti? Dhimmoota keessoo isiitiis haa ta'u fi dhimmoota iseedhaan wal qabatan kan external irraa dhufanis haa ta'u kana hunda irratti murtee mataa ishii murteessuu danda'u akka qabdu kan addeessu maal jechuudha? Savarjiniitii jechuudha. Kaaraakterii shanan keessaa savarjiniitii is very important or backbone of state jechuudha. Isaan kun lamaa jireenya internal savarjiniitii fi external savarjiniitii jechuudha. Fakkeenyaaf internal savarjiniitii qabaattee external yoo dhabde savarjiniitiin tun hin guutamne jechuudha. Ni irratti jechuudha. Kanaafuu savarjiniitiiwwan lamaanuu fulfill yoo ta'an state jechisiisuu danda'a jechuudha. Biyya takka internal savarjiniitii kan jedhamu the state has a total authority over the everything happening inside its border yookaan in its territory yookaan daangaa ishee san keessatti wantoota ta'an irratti aangoo hiree fi murteeffachuu yoo qabaatte jechuudha. Biyyi suni internal sovereignty ni qabdi jedhamti jechuudha. Kunis no internal group is more power than what state. Maaliyaa groupiiwwan biyya keessatti jiran fakkeenyaaf gareewwan garaagaraatiin ijaaramanii nama dhuunfaatiinis haa ta'u maalii olii miti jechuudha. Seera biyyattii saniitii olii miti yookaan state sanii olii miti kan jiru jechuudha. Kunis internal sovereignty guutuu qabaachuu isiitii mul'isa jechuudha. External qabaachuu jechuun immoo biyya biraatii wajjin jechuudha. Biyyi tokko biyya biraatii wajjin. Innis state is independent. Maalirraa bilisaa? Biyyi tokko outside control yookaan to'annoo yookaan weerara biyyoota ollaa jiranirraa yookaan biyyoota bakka biraa jiranirraa maal ta'uu qabdi jechuudha? Bilisa ta'uu qabdi jechuudha. Dhiibbaa biyyoota alaa irraa bilisa ta'uu qabdi. Kanaaf external sovereignty qaama biyya alaatirraa ta'u yoo ta'u internal sovereignty ammoo bilisummaa qaama keessatti yookaan biyya keessatti isheen naannolee fi naannolee jidduutti godinaa fi godinii jidduutti akkasumas kan hundi jidduutti kan isiin qabdu kun maal jedhama? Internal sovereignty isiiti jechuudha. No other country has the legal right to tell it is how to run it is affair. Maal jechuudha yaadni isiiti? Biyyi biraa tokko yookaan biyyi ollaa tokko kan aangoo seeraan kennameef maal irratti akka ati fakkeenyaaf biyyi tun akka biyyi Itoophiyaa tun fakkeenyaaf biyyi Keeniyaa takka akka biyyi Itoophiyaa tun hiree isiitii irratti akkamitti akka hojjettu karaa qajeelchuu jechuudha yookaan daandii garsiisuu mirga seeraan kennameef hin qabdu jechuudha biyyi takka illee
Maali biyyi sun bilisummaa yookaan birmadummaa biyya ollaa yookaan biyyoota biraatii wajjin qabaachuu qabdi jechuudha. Biyyi tokko maal ta'uudhaaf isteetii jechisiisuudhaaf jechuudha. Qabxiin inni biraa immoo isteetii jechisiisuudhaaf maal guutuu qabdi ammallee international recognition qabaachuu qabdi jechuudha. Biyyi takka ulaagaa isteet jedhamu san guutuudhaaf fakkeenyaaf ulaagaalee afran kana dura dubbanne guuttee si shanaffarra jirtu yookaan international recognition yookaan kabaja addunyaa biratti kan hin qabaanne yoo taate biyyi sun maali ulaagaa isteetii ni dhabdi jechuudha. Dura irratti jechuudha. Qabxiin inni shanaffaan maal jechuudha? Kabaja addunyaa biratti qabaachuu qabdi yookaan internationally recognized kan taate ta'uu qabdi jechuudha. This is the external stamp of approval from the what global community. Mirkanaa'uu qabdi, fudhatamuu qabdi, chaappaan isii mirkanaa'uu qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf kaartaa addunyaa keessa hin jirre takka maal ulaagaa maaliidha ni dhabdi jechuudha. Ulaagaa isteet jechisiisu san irratti jechuudha. Dura irrataa jechuudha. Kaartaan fakkeenyaaf kaartaan Afrikaa biyyoota hanga Afrikaa keessa jiraniif hanga akka isteetitti jiraachuu danda'an tokkoof chaappeeffamee yookaan mirkanaa'ee fi beekamtii argatanii alaabaa isaaniitii wajjin maal jechuudha taa'aa jechuudha. Biyyoonni hundinuu akkasii kaartaa sanirraa iddoo qabanii jechuudha. Bifa kanaan amma akkuma fakkeenyaaf yoo fudhatan Keeniyaanis maal keessaa qabdi jechuudha. Biyyoota addunyaa keessa yookaan kaartaa addunyaa sanirraa ispeesii qabdi jechuudha. Kun maal ta'uu isii argisiisa jechuudha. Internationally recognized ta'uu isii yookaan internationally approved ta'uu isii kan himuuf jechuudha biyyattii tanaaf. Parpasiin isii maali? For the state of trade dha. Kunis maali? Dhimma daldalaan wal qabatee saayintifiitii yookaan waliigaltee garaagaraa akkasumas organizeeshinii garaagaraa jooyin godhu yookaan qunnamuu kan nama fakkeenyaaf United States Nation fakkeenyaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan jedhamu kana jooyin gochuudhaaf maal qabaachuu qabdi jechuudha. International recognition yoo qabaatte qofaa jechuudha. Biyya international recognition hin qabne takkaaf maal hin taatu jechuudha. United States dhaaf miseensa ta'uu hin dandeessu fakkeenyaaf akkana jechuudha wayyaan isiiti. It must be recognized as legally equal as what sovereign state. Ulaagaa state jedhamu guutuudhaaf maal qabaachuu qabdi jechuudha. Mirga walqixa qabaachuu qabdi yookaan kabaja walqixa qabaachuu qabdi yookaan kennamuufi qaba jechuudha. Eenyu biraa global community yookaan uummata addunyaa biraa jechuudha. Kan biraa immoo karaktariiwwan kan biraa amaloota waliigalaa maaliiti jechuudha. Isteetii warra jedhaman jechuudha. Amaloonni isteetii maal akka ta'an tokko piippilii qabaachuu qabdi. Laandii qabaachuu qabdi, ruulii mataasii qabaachuu qabdi, paaworii qabaachuu qabdi, istaatasii yookaan sadarkaa qabaachuu qabdi jechuudha. Kunis piippiliin isii maal ta'uu qaba? Parmaanentii ta'uu qaba. Tanaan galumaa jechuudha. Uummanni uummata parmaanentii bakka san jiraatu yoo ta'e ulaagaa isteetii guutuu eegalaa jechuudha. Kan biraa immoo lafti isii maal ta'uu qaba? Daangaan isii sararamuu qaba, adda bahuufii qaba jechuudha. Fixed borderii qabaachuu qabdi. Ruuliin isii immoo maal ta'uu qabdi? Functional political system ta'uu qaba. Kana hojiirra oolu. Kan baheetuma fakkeenyaaf waraqaa qofarra taa'u osoo hin taane kan appilaayi ta'u yookaan kan hojiirra oolu kan hojjetu ta'uu qaba jechuudha. Political system isii kan hojjetu ta'uu qaba. Kan biraa paawuriin isii maal ta'uu qaba jechuudha. Authorized ta'uu qaba jechuudha. Asirratti wanti inni isin ibsuu barbaadu garaagarummaan paawurii fi authority adda bahuu qaba jechuudha. Paawur jechuun fakkeenyaaf maaliif keessaa qaba jechuudha. Akka dirqisiisuuti jechuudha. Aangoo qabachuu aangoo fakkeenyaaf karaa dirqiitiin ta'e tokko jechuudha. Qaama tokko sarbee yookaan fedhii uummataatiin alatti ulaagaa seeraatiin alatti seera cabsee biyya tokko fakkeenyaaf bulchiinsa akka yeroo darbee fakkeenyaaf yoo fudhattan inni sun paawur jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka mootummaa Darguu, mootummaa Hayila Sillaasee fi mootummaa illee san dura darban kan akka fakkeenyaaf mootummaa Gabroomsaa jennuun kun jechuudha. Baay'een isaanii maali? Paawuriidha qaban jedhama jechuudha. Maaliif karaa uummanni hin filanne yookaan karaa uummanni hin jaalanne maaltu jechuudha gara aangootti dhufanii jechuudha. Garuu authorize ta'uudhaaf fakkeenyaaf authority jechuun aanguma ta'ee aangoo akkamiiti jechuudha. Aangoo seera guutee jechuudha. Yookaan kan uummataan filatamee dhufee jechuudha. Garaagarummaan hangasan jechuudha. Kun maaliif keessaa qaba? Mirga namaa sarbuusiif keessaa qaba jechuudha. Garuu authority maali? Mirga sarbuu kan of keessaa hin qabne kun kan fedhiidhaan uummanni aangeessee jechuudha. Kan biraan immoo paawuriin isaa amma wanni inni kanatti bira walii bireessanii haa maal jechuudha. Paawuriin inni qabu san maal ta'uu qaba jechuudha. Authorized ta'uu qaba yookaan kan uummataan filatame yookaan kan legitimate ta'uu qaba jechuudha. Legitimate seerawaa ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun yaadni isiiti. Istaatasiin ammoo yookaan sadarkaan isiin qabdu isteetii jechisiisuudhaaf jechuudha. Maal ta'uu qaba? Accepted by the what? The world. Community of the world maal ta'uu qaba? Accepted ta'uu qaba. Approved ta'uu qaba. Chaappaan isii kophaatti taa'uufii qaba jechuudha yookaan alaabaan isii kophaatti
mirkanaa'uu fi qaba kan jedhu jechuudha. Qabxiin inni biraan immoo dhumarratti maal goona? Laayik gochuun dagatinaa, sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoo baay'ee laayik hin gootanii laayik godhaame isin hin miidhu. Yeroo isin jalaan guubu akka laayik naaf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Hiriyoota keessanillee sheer godhaatii hunda biraan gahaa namoonni hundi har'aa baratu jechuun barbaada. Maaliif namoonni kanaan dura fakkeenyaaf an ofii xiyyaaf jechuudha. Baraan ofii barachaa turetti baay'ee rakkataa ture jechuudha. Namni afaan Oromootiin jecha tokko barsiisu yeroo sanitti ni dhabe jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kun nadhagameeti waan ta'eef maaliin godhee afaan Oromootiin anis hangaan danda'e tokko nama afaan Oromoo malee hin dhageenye maal godhuun qabu hayyoo ofirraan kaayyoo kanaaf waan kana eegalee hojii kana jechuudha malee baay'ee nama dadhabsiisa hojii boqonnaa nama dhorku jechuudha. Garuu laayik godhuun isin hin miidhu, laayik godhaa, hiriyoota keessanillee sheer godhaa. Akkasumatti yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'aa jechuun barbaada. Biraa teewoorii isteetiiti jechuudha. Ribaal teewoorii of isteetii jechuun teewoorii waa'ee isteetii irratti maal taate jechuudha. Yaadonni garaagaraa jiraachuudha. Fakkeenyaaf teewoorii of gavarnimentii, teewoorii of akkanaa gisee jiru fakkeenyaaf yaadni isii maal jechuudha. Yaadonni waa'ee isii tana ibsuudhaaf yaadonni garaagaraa jiraachuudha ibsaa jechuudha. Namoota garaagaraatiin ka'ee yaadni garaagaraa jiraachuu ibsaa jechuudha. Yaadonni kun teewoorii mataa isaanii dandeeteeti akkanatti kitaaba kan isin taa'ee jechuudha. Ribaal teewoorii of isteetiin teewoorii akkamiiti? Teewoorii waa'ee isteetii ibsuu irratti yaada garaagaraatiin kan ibsan jechuudha. Isteetii karaa garaagaraatiin kan ittiin ibsan jechuudha. Different ways of understanding the nature of state power and who it is service and whether it is positive or it is negative force kan jedhamu. Humna positive dha humna negative force dha yookaan eenyu tajaajiluuf kan ijaaramanii fi mootummaan yookaan isteetiin akkamitti akka ijaaramu eenyu akkam isteetii kana ijaaru irratti yaadonni garaagaraa jiraachuu ibsiti jechuudha. Teooriin Ribaal teoorii of state jettu tuni teoorii afur gurguddootu jira jechuudha. Teoorii Ribaalii jedhamanii yookaan teoorii isteetii ibsan karaa garaagaraatiin isteetii ibsan jechuudha. Afur gurguddootu jira. Isaan kana fakkeenya isaaniitti wajjin haa ilaallu tokko tokkoon na faana bu'aa jechuun barbaada. Laayik godhaa viidiyoo warri laayik hin godhini warri sabiskiraayib godhaa. Kana keessaa inni tokko pluraalistii isteetiidha jechuudha. Pluraalistii yookaan warreen pluraalistii isteetii ta'an waa'ee isteetii akkamitti ibsan yookaan akkamitti hubatan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Aayidiyaan pluraalistoota maal jedha? Isteetii siinaas waat niwutiraal rifariidha yookaan ampeeriidha. Akkamitti yaadan jechuudha. Isteetiin akka maalitti ilaalanii akka niwutiraalii ta'e tokkotti rifarii ampeerii ta'e tokkotti. Fakkeenyaaf tapha kubbaa miilaa keessatti akka isa fiigee taphachiisu sun jechuudha. Rifariin sun maal akka taphachiisu sun gareewwan hundinuu akkam godha jechuudha. Gareewwan hundaafuu walqixa mirga isaanii eegaa jechuudha. Akka isaan walitti hin buune, akka isaan seera hin cabsine hundinuu ija tokkoon ilaalaa jechuudha. Akkas jechuudha jechuudha. Pluraalistoonni warri pluraalistii isteetiidha. Isteetii kamitti ibsan jechuudha. Isteet jechuun orgaanii akkasiitii niwutiraaliidha, rifariidha yookaan ampeeriidha yookaan hundaafuu ikwaal kan laaluudha kan jiru jechuudha. It does not take side but ensure the difference group in society like labor union and business owners competes fairly. Maal jechuudha yaadni isiiti? Gareewwan hundaafuu kabaja dhuunfaa isaanii kan eeguudha malee tokko tokkoof kan looguu miti kan jiru jechuudha kuni. Kanaaf mootummaan isteetiin kun niwutiraaliidha kan jee warreen pluraalistootati. Akkana janiiti ibsan jechuudha waa'ee isteetiiti. Riilii akka dorgoman kan jajjabeessuudha malee tokkoof kan looguu miti jechuudha. Example isii yoo ilaaltan in liberal democracy keessatti the government act as what impartial arbitrary jechuudha. Akka impartialitti ilaalamaa jechuudha. Impartial jechuun qaama tokkoof hin looyne jechuudha. Qaama hundaafuu equal laaluu danda'u jechuudha. Balancing the interest of environmental activists against those of industrial developer to find the middle ground that serves as the common good. Wantoonni akkanaa kun jechoota ijoodha jechuudha. Jechoota eenyu keessatti ijoodha? Teoorii isteetii keessaa pluraalistii keessatti jechoonni ijoon jechoota akkanaa kana jechuudha. Jechoonni akka impartial jedhaman, jechoonni akka common goodiidhaaf deeman kan jiru, common serviceidhaaf waan akkas akkasiisan kan jiru yookaan equal interest yookaan baalaansii interestii eega kan jiru wantoonni akkas akkasiisan maali jechoota ijoo pluraalistii isteetiiti jechuudha. Kan itti aanu immoo teoorii isteetii keessaa lammaffaa irratti kan laallu teoorii kaapitaalistiiti. Warri kaapitaalistoota immoo waa'ee isteetii yeroo ibsan waan jedhan ilaallaa jechuudha. Yaadni isii maali? State is not neutral. No janiin kan jalqabaa teoorii jalqabaa san maal godhanii guutumaa guutuun faalleessan jechuudha. No, state is not neutral.
It is instead bakka kana maal tan jechuudha. It is a tools used for what? Ruling class yookaan wealthy to protect their own interest. Fedhii dhuunfaa isaanii kan ittiin eeggatanidha. Warri aangoo qabu yookaan warri qabeenya qabu maal jechuudha? Ruling class jechuufi maal jechuudha? Ruling class jechuufi warra qabeenya qabu yookaan abbootii qabeenyaa jechuudha. Kana jechuun abbootiin qabeenyaa kan fedhii dantaa isaanii ittiin eeggatanidha. Malee isteetiin neutralii miti, ampeerii miti yakka jiru jechuudha. To exist to maintain the capitalist system and ensure the dominance of those who own property. Qabeenya isaanii akka eeggataniif kan maal godhu jechuudha. Kan haala mijjeessu kan capitalist system yookaan abbootiin qabeenyaa akka guddatan yookaan continuously akka itti fufan akkasumas qabeenya isaanii kana akka eeggataniif kan hundaa'edha. Isteetiin akkasitti hubatan jechuudha isaanii. Capitalist state warri ibsan Marxist ni jamte jechuudha. Capitalist state jechuun maqaan biraa Marxist ni jamte jechuudha. Maali? Nama Marxist yookaan saayinsistii teooristii akkanaa kanaan jechuudha. Kasaan isheen teooriin kun kan ibsame jechuudha. Kanaaf Marxist jechuu fi kapitalistiin tokkuma jechuudha. As keessatti nooti niwutiraalidha jechuudha. Mootummaan maaliif loogoo jechuudha? Warra kapitalistii yookaan warra qabeenya qabu. Kapital jechuun maal jechuudha? Kapital jechuun weelzii jechuudha. Qabeenya jechuudha. Warra qabeenya qabu jechuudha. Yookaan ruuliingii kilaasii warra jennuun sun jechuudha. Isaan san akka dantaa dhuunfaa isaanii ittiin eeggatan akkasumas aangoo isaanii kan ittiin tursiifatan qabeenya isaanii kan ittiin eeggatan malee yookaan hiyyeessota yookaan warra isaanii gadi kan ittiin hooggananii malee maalii miti jaa not neutraalidha jechuudhaan kan ibsan jechuudha. Warri kuni teooriin biraa immoo maalitti jettee ibsitiin ilaalla. Warri Leviitiyaan jedhaman immoo Leviitiyaan jechuun asuma maal jechuudha? Bineensa guddaa tokko jecha afaan bakka biraatirraa dhufe bineensa guddaa tokko jechuudha. Bineensa guddaa fakkeenyaaf leenca jechuudha. Leenca jettanii fudhatuu dandeessan. Akka bineensa guddaa tokko ilaala jechuudha. Isteetii kamaal ilaala? Akka bineensa guddaa sodaachisaa tokko ilaala jechuudha. Aayidaan isaa yookaan yaadni yookaan konseptiin Leviitiyaan isteetii maal jetti? Isteetis indipendentii moonistariidha. If danda'aadha. Isteetiin maali? Of danda'aadha. Yookaan kan humna qabudha. That since it is own grows. Yes, fedhii dhuunfaa isaa yookaan fedhii of guddisuudha kan qabudha. Maaliyyaa humna kan qabu akkasumas bilisaan of danda'ee kan jiraatuu fi fedhii dantaa dhuunfaa isaa kan qabudha jechuudhaan warra hubatu jechuudha jarri kuni. It is divided by self-interested bureaucrats who wants to increase their own power, pay, and status by what? By making the government bigger and more intrusive jechuudha. Kuni maal godhu? Dantaa dhuunfaa isaanii, aangoo isaanii akkasumas pay yookaan kabaltaa yookaan qabeenya isaanii yookaan staatus yookaan sadarkaa ifii qaban san kan ittiin tursiifatan kan ittiin eeggatan yookaan aangoo bara isaanii kan ittiin dheereeffatanidha jechuudha. Hubataa jechuudha jarri kunis maaliyyaa akka bineensa guddaa tokko ilaalaa jechuudha. Bineensa sodaachisaa tokko kan humna qabu yaada jechuudha. Leviitiyaan warri kun ta'e kun mootummaan waan humna guddaa qabu tokko yaada jechuudha. Kan biraa immoo qabxiin kanatti aanee jiru immoo teooriin jiru. Teooriin afuraffaan isaa maali? Patriarchal teoriidha jechuudha. Kun maaliyyaa? Patriarchal jechuun afaan biyya biraatirraa dhufe kun maal jechuudha? Male jechuudha. Warra saala dhiiraa jechuudha. Patriarchal state jechuun aayidiyaan isii yookaan konseptiin isii ijoon maal jechuudha? Isteetiin akka maal ilaala? Isteetis the institution akka maalitti ilaala jechuudha. Aayidiyaan isii maali? Isteetis the institution of male power. Aangoo warra dhiiraa maal kan godhu yaa kan jajjabeessu. Aangoo warra dhiiraatiin kan ijaaramedha. Isteetiin akkasitti hubataa jechuudha. This is reflect a deep structure of inequality where the men dominate the public sphere yookaan woman jechuudha. Kun maal argisiisa jechuudha karaa biraatiin warri akka yaada isaaniitti warri dhiiraa warra dubartootaa kan maal godhan jechuudha cunqursan ta'uu isaati jechuudha. Isteetiin wanni inni dhufeef warri dubartootaa olaantummaa warra dhiiraa dubartoota irratti akka umrii dheereeffatuu fi jeeti yaada jechuudha. Warri patriarchal yeroo isteetii kan akkanatti kannaniif jechuudha yaada kananiif. Kanaafuu paaworii eenyuti jechuudha? Institutional paaworii warra meeliiti jechuudhaan hubatan jechuudha. Example state that historically restricted voting right to men. Fakkeenyi isii maali? Yoo yaadattan biyyi hangammaatu akkasii jiraachuu dandeesse jechuudha. Mirga filachuudha warra dhiiraatiif qofa kaayyamtu jira jechuudha. Kan warra dubartootaa filannoo irratti kan hirmaanne dhimma mootummaa keessatti kan hirmaanne kan taasistu ni jirti jechuudha. Isiin sun maal mul'ifti jaa? Isteetiin akkas ta'uu isii mul'ifti. Kan warra dhiiraa aangoo warra dhiiraa dubartoota irratti kan olaantummaa isii kan ittiin fufsiisu ta'uusaa
ragaadhaa jechuudha. Ragaallee kan dhiyeeffatan jechuu jirra kunis kan biraammoo qabxiin jiru maali? Qabxiin lammaffaan tooppii gurguddaa jenne keessaa tokko maali? Gavarnimentiin maali? Kan jiru kun amma fakkeenyaaf isteetiin haala saniin erga ibsine booda gavarnimentis ibsuun qallaaliidha yookaan salphaadha jechuudha. Gavarnimentiin administrative machinery and agency of state dha. Machinery yookaan meeshaa isteetiin ittiin hojjetu jechuudha. Nama jeeti jechuudha. Meeshaa isteetiin ittiin hojjetudha. Eenyu jechuudha? Isteetiin guddaadha waan ta'eef isteetiin irraa oli jechuudha. Isteetiin guddaa mootummaa Itoophiyaa guddaa kana waan ta'eef gavarnimentii jechuun immoo isa keessatti kan ijaaraman kana jechuudha. Meeshaan isteetiin ittiin hojjetu machinery isteetiidha jechuudha. Machinery maali jechuudha yookaan tools for working eenyu jechuudha? Gavarnimentiidha jechuudha. Warra bulchiinsa jennuun kana jechuudha. Bulchiinsa yookaan gavarnimentiin caasaalee gurguddoo lamarraa ijaarame jechuudha. There are two the main pillar of government. Government gurguddoo lama qaba. Isaanis authority fi legitimacy dha jechuudha. Authority fi legitimacy dha jechuudha. Authority jechuun maal jechuudha? Recognized right to rule and make decision jechuudha. Kan mirga seeraan kan kabajameef yookaan murteen kennuudhaaf kan mirkanaa'eef jechuudha. Karaa maaliitiin? Seeraatiin, karaa heera biyyattiitiin kan maal kennameef jechuudha. Aangoon hiree isaa murteessuu fi hojjechuu kan kennameef jechuudha. Legitimaasiin ammoo maal jechuudha? Acceptance by what? People. That is government has a right to exercise. Mirgi sun maaliin kan kennameef jechuudha? Uummatarraa akka kennameef kan ibsu jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaan maali jechuudha? The two pillar elements of what? Government qajeelchiisisan. Akkuma fakkeenyaaf reefu hodhana isteetiin qabxiilee guutuu qaban jennee dubbanne san amma government guutuufis qabxiileen kun lamaan maal jechuudha? Bu'uuraa jechuudha. Gavarnimentii jechisiisuudhaaf qaamonni kun lamaan yookaan elementoonni kun lamaan jiraachuun dirqama jechuudha. Kan itti aanee jiru the primary functionidha. Maali functionin yookaan hojiin bulchiinsaa maali kan jedhu. Bulchiinsi maaliif barbaachisee dalagaalee garaagaraa hojjetaa jechuudha. Tokko maali? Bulchiinsonni inni barbaachisee maali? Biyya eeguudha. Biyya karaa maaliitiin eega? Karaa garaagaraatiin eegaa jechuudha. Tokko eksternal irraa maaliin eega? Fakkeenyaaf humna raayyaa ittisa biyyaa jeen jiru inni kun maali? Eksternaalii biyya kana balaarraa eegaa jechuudha. Garuu immoo internaalii keessatti akkamitti eega jechuudha. Akkamitti eega shororkaalee biyya keessatti kan qaama muraasaan jechuudha. Qaamota garaagaraatiin gareewwan garaagaraatiin kan kana poolisii biyya keessatti ijaareeti maal godha? Kanaas eegaa jechuudha. Kanaaf gochuudha jechuudha. Tokko hojiin isaa maali? Self preventionidha. Kan biraan immoo hojii garaagaraa qabaa jiru. Conflict management walitti bu'insa karaa nagaatiin hiikuudha. Walitti bu'insa biyya tana keessatti fakkeenyaaf akkuma namni garaagaraa yaada garaagaraatu jira. Paartiilee garaagaraatu jira. Maaltu jira? Walitti bu'insi ni dhufaa jechuudha. Walitti bu'insa kana karaa nagaatiin hiikuudha jechuudha. Maaliin isaa functioning governmentidha. Kan biraan immoo regulation of economy and resource. Dinagdee fi qabeenya biyyattii maal gochuudha? Bulchuudha jechuudha. Bulchuu kan biraan immoo qabxiin dalagaan isaa maali? Protection of right mirga kabachiisuudha jechuudha. Mirga lammiilee biyyattii maal gochuudha? Kabachiisuudha jechuudha. Especially in democratic system fakkeenyaaf sirna demokiraasii keessa yoo fudhattan the government is responsible for what? Safeguarding for freedom of citizen. Bilisummaa mirga lammiilee isaa kan maal godhuudha jaa? Safeguard kan godhu kan eegu wardiyaa kan dhaabbatu itti gaafatamummaa akkasii kan qabuudha jaa government yookaan bulchiinsi. Kanaafuu functionii akkanaa qaba. Kan biraa immoo provision of service. Provision of service tajaajila lammiilee maal godhuudha? Raabsuu qixa jechuudha. Haala loogirraa bilisa ta'een raabsuudha. Kun maaliif functionii gavarnimentiin tokko yookaan bulchiinsi tokko qabuudha jechuudha. Kan itti aanee jiru immoo summarize gochuudha jechuudha. Qabxiilee hanga ammaa dubbanne especially state fi gavarnimentiin maal jenne sirriitti adda baasuun isin barbaachisaa jechuudha. Kunis haala karaa salphaa ta'een akkatti adda baaftan jeetiin isinii qopheesse. Amaloota itti adda baafnu tokko sadarkaa isaaniitiin ilaalla. Lama dureeshiniin isaanii akkami, membershiipiin isaanii akkami, paawuriin isaanii akkami, neechariin yookaan uumamni isaanii akkami kan jiru karaa garaagaraatiin akka ilaaltaa jechuudha. Kun maali? Isteetiin gaafa sadarkaa isaatiin ilaalte irra guddaadha jechuudha. Pirinsipaalidha yookaan giriitariidha jechuudha. Kun ammoo xiqqaadha jechuudha. Dureeshiin isaanii maaliif? Kun parmaanentiidha. Parmaanentii bara baraan kan jiraattu. Fakkeenyaaf biyyi maqaan Itoophiyaa jedhamtu yoomiyyuu hin jijjiiramtu jechuudha. Bulchiinsi fedhe dhufuus, Hayilamaariyaam dhufuus, Dargiin dhufuus, Maaliin dhufuus, Abiyyi dhufuus, abbaan fedhe barbaade gara bulchiinsa yoo dhufees Itoophiyaa is Itoophiyaa. This is what? Isteetiidha jechuudha. Kuni temporariidha ammoo kun gavarnimentiin maali? Temporariidha. Ni jijjiirama gara qaama tokkorraa qaama bira darba jechuudha. Membershiipiin isaa maali? Sitizenii hunda kan hammatudha kun.
asillaal membershiipiin isteetiidha maali citizenshipii hunda jechuudha xiqqaadhaa hanga guddatti dubartiidhaa fi dhiira osoo hin jenne warra aangoo qabuuf hin qabne osoo jenne hunda isaanii kan hammatudha garuu immoo warri gabarnimentiin kun warra hooggantootaa fi hojjettoota mootummaa qofaa hammataa jechuudha hooggantootaa fi hojjettoota mootummaa qofa kan hammatu gabarnimentiin bulchiinsa jedhama jechuudha isaan sun sigalee mootummaa jechuun lammii kana hunda jechuudha uummanni fakkeenyaaf mootummaan uummata gisee jennu san maal jecha jirra jechuudha isteetii tana mootummatti rileet gochuu jirra jechuudha kanaaf dhugaadha isteetiin maali piipiliidha yookaan siitizenii biyyattiiti hundaati jechuudha paawuriin isaa maali holdis savarjinitii qaba warra isteetii maali savarjinitii qaba kun ammoo maali exercise authorized power paawurii maali ta'edha authorized ta'e yookaan karaa legitimate ta'een yookaan karaa ulaagaa guuteen kan kennamuufidha kun ammoo bilisummaa guutuu waliigalatti roga hundaan kan qabdudha jechuudha kun ammoo kan karaa seeraatiin kennameefi jechuudha agarsiisa jechuudha kan biraa immoo abstract yookaan abstract legaliidha concretive administrative organ maal jechuudha kun yaadni isiiti fakkeenyaaf Itoophiyaa gisee jenna Itoophiyaa tana dhayitee tuqxee yookaan harka keetiin tuqxee kun Itoophiyaan tana jettee harka keetiin tuquu hin dandeessu jechuudha maaliif akkanumatti fakkeenyaaf wanta ijaan arguu hin dandeenye Itoophiyaa jettee ideoloojiidha jechuudha yaaduma akkanumatti jiru tokko jechuudha Itoophiyaan yookaan isteetiin kan biraa immoo fakkeenyaaf gabarnantii bulchiinsa tuquu hin dandeessu bulchiinsa maali bulchiinsa jechuun bulchiinsa na kamii jetteetuma gaafattee yoo bulchiinsa naannoo ta'e dhayitee abaluu jettee tuquudha bulchiinsa biyyattiiti yoo itti dhayitee abaluu jettee tuquu ni dandeessa arguus ni dandeessa jechuudha kanaaf abstraaktii kan ta'e maali isteetiidha jechuudha galatoomaa jechuun barbaada thank you very much baay'ee na galatoomaa viidiyoo laayik godhaa nagaa walitti nu adeebisu paartii lammaffaarraan immoo paartii baay'ee barbaachisuu fi qormaata irratti baay'ee dhufu kan ta'e jechuudha citizenshipidhaan kan wal qabatu bifa bareedaadhaan yeroo itti aanu qabaddeetiin isinii dhufaa nagaan naa biraadhaa thank you yaada qabdan koomentii jala naa warra